Baay'ee ani ammaan tana anaa dubbata. Orsi guddisu. Waan jiru achi. Dhiisi asumaan ta'a dhiisi. Viidiyoon leemmanati. Ayya. Ani beektaa mucaa Mubaarak as gubbatti akkasitti namni hin beekne hin jiru kan mafu dabbaal duuba jiru kana. Yaa. Mubaarak maamma kana mucaan kuni warra isaanii yoo deemnee ilaallu wallahi uffanni isaalleen kofoon inni uffatee jiraatu darzanaan mana teessi. Sagaleen kiyya hin jiraa? Ni jira. Akkasitti amma asii gargaarsa jennee yaanee gisee nuti ilaa mana isaanii dhaynee mucaa kana nu dubbisiisaadhaa jenneen akkasitti kunoo shaameen haadha isaatiis dubbisee warra isaanii hundaa'u dubbisee eessuma taa'afi beektaa shaameen waa hundaa'u fixee hayyee jennee eega walitti dhufne booda garagaliin dhuftee akkasitti gargaarsa hin fedhuu hin barbaachisu waan jedhanii nu dhufanii hayyee eega gargaarsa hin barbaachifne waanuma inni irra jiru nu barsiisaadha nuti. Hayyee mucaan kunoo dhaban qabu wanni takka wanni dhaba fakkaatu balbala isaan jirtu baalagummaa akkas isa godhi. Shaameen hin kijibe. Ayya. Itti fufi sirra jira. Nuti qaama fakkeenyaaf akka koree gargaarsaatti jechuun amma fakkeenyaaf dabbaal dhugaa rabbii hojiiti jedhiiseetiin zaana kaastee ni beeytaami. Deemee gaamma mucaa kana wallaahi caakkaa tana keessa oollee akkasitti isaa ammaan tanaa tana nuti waan namni ilmi namaa godhuuf takkallee ni goonaaf jennee yaanee bakka san dhayne obboleessa waan saniis shaamee maaltu garagaluu fidee naa gaafadhaame asirratti eega hayyamamee haatilleen haa gargaaru. Qoy afaan maqaa waan takkaan si qabaa qoy osoo chaa biran dhayin. Qoy. Ati uffataa fi afata mucaan kun qabuu fi qananii mucaan kun qabu keessa dhayitti eeyyaan agartee. Laalama shaameen kun dhugaa dubbachuudhaaf eessumni haadha waan ta'eef osuma akkana mana isaa waliin teenyuuti shaamuu irra natti himamte wanni sunis. Iyyaan agartee moo sitti himamte adda na baasa? Natti himamte. Malee mucaan leen agarree uffata inni qabus boorsaa guutuus shantaa guutuus ni agarra. Uffanni isaa moodalatti mana jira. Ayye. Eenyu sitti hime mucaan rakkoo keessa hin jiru badhaadhina jira uffata kana qabaa hin barbaachisu qajee shaameedha mana biraatti. Shaamu. Okay, hayya waan bareedaadha. Ayye shaamee dubbiin siree girti mee itti fufeeti. Muutii rigirta baaqi. Muutii biraa qasa. Okay. Ayyo. Murtee balasa kee sama deemtu muree. Sagalee. Karaa sama deetiin xumuramtee dubbiin. Fitatee jira bari inni ani mucaa qunnamuudhaaf waan hin godhin hin qabu bakka hunda dhaqeetiin jira mucaan rakkoo keessa hin jiru uffatallee ni qaba gargaarsi isaaf hin malu kanaan jee shaameedhaas hin jee ati uffata isaa agartee qananii badhaadhina inni keessa jiru sadoo isaa agartee. Sagaleen ta'e na jalaa qottee isa qottee sagaleen ta'e. Si buuseen si deebisa mee kutaa akka bu'ii deebi'e shafakaa akka tirana fakkaata bu'ii deebi'e. Oke shame. No irra bilbilan. Reefu irra bilbilan osoo inni akkasii irra bilbilanii. Qoy bilbila reefu sanii jeequ jira. Wallahi dubbiin soba jedhu uummanni mee qoy ani ilaalla soba moo dhugaadha Allah waalam. Duuba akkamiin godhata baalkiyya piraayiveetii taate dubbiin mucaa ijuma tanatti amma mucaasa wallahi bilaa isaati ammaan tanaa tana ani. Qoy waan salphaadha qoy fagoon jira. Mee shaamii asirra girtaa mee kottaa jala deebi shafakaa reefu si bilbila si jeeqee. Qabadhu si ergeetiin jira
وانت قبسي سي وانت سيدو فسن ايوه اي ماشي عمي دبدو ما Ayyee assalaamu alaikum. Ni dhagee maami? ايوه كانت دبدو ايه مالتي مي وانا اني سينجسن ناسي Dhugaadha beektaa ijoolleen dhuftee jirti nu biraas dhufanii sama deemfaan nu bira dhufanii turan. Manatti na bira dhufan. Mucaa kana beektaa ganamarraa kaleetirraa eegalee gizeen waan kana miidiyaa irratti bo'uu isaa harkarraa eegalee magaalaa keessa deemee barbaadee bakka inni jirurraa namaa waliin namaas itti godhee namee hedduudhaan teenee barbaanneetiin qabee eegas booda beektaa akka ijoolleen teenya tun dhufanii akka fuudhanitti isaanii kennanii akka kara manaatti akka galchan goone. Wanti kun tahee uumamee dhufee nuti isa harkine miidiyaarraa harkine gaafa harkinu immoo akkamitti wanni kun tahee eessaa ka'ee maaliif maaltu kana fidee jenneeti deemnee mucaa kana calin jennee barbaanne. Qabnee waggaa qaafun maal taate maaliif ganaa deemte jeetis isaas gaafadhee maaltu maal ta'e maaltu sirraa badee deemte dura yoo manaa deemte jeetis gaafadhee torbaan tokko akka ta'e natti hime mucaalleen. Torbaan tokko akka ta'ee fi akkasumatti booda kana deemee fi mucaa dura poostii goota kana wajjin godhatanii asirratti kutaa kanan dubbadde dabbal dhiifama wajjin. Jeenii haa. Ayyee fita dura Maal jettan yaada ابدا تونسي فتدو شامي ابدا تونسي akkasitti haati tiyya biyya arabaa jirti haati tiyya biyya arabaa jirti asin na dhiistee kuttee mucaa saniin sababa inni itti jeetti viidiyoo waraabdee ergite haadha tiyya bira ni ga'a viidiyoo waraabiitii ergii fi uummata maallaqa naaf ergitii je'eenii sababa sanitti waraabdee viidiyoo kana haadha bira ga'a haadha tiyya bira ni ga'a waan juutti isii bira naa waraabdee nuun jee ugaan isa gaafadhu. ايه Ammoo hayyee haa ta'u akka fedhee utaanaan mee dubaate maaliif manaa deemte jennaan akkam taatee maal taatee manaa deemte lakki akkanumatti manaa deeme manumarraa inni badeetumaan deemee naan jee jeetiin gizeen gaafadhus torbaan kana eega kutee mana torbaan takka ni gayaa naan jaanii natti himan hundumaafuu hayyee jeetiin fi qabee gizee sanis qabnee manatti teessisee kottaa jeenii obboleeyyanis ni jiranii obboleeyyan haadha isaatiinis abbaattillee dawwaleen abbaas fitti kottullee jeenii ni dhufanaan jee ture yeroo hin dhufne dhugaa dubbachuudhaan natti. Jidduma kana osumaan taa'ee isaanii jiru. Nama deemfaanis na dawwalan mucaa tokko kabiraa tokko wajjinis na dawwalanii ni dhufna sibira dhufnee si jirtu hoggaan anjaa mana kiyya bakka ta'etti himee na dhufan. Gaafa isaan na dhufan gizee isaan na dhufan waan ta'e waan jiru hunda akkana hayyee olaasoinee mucaa kana akkamitti dhiyeessinee akka gargaaramu goonaan anjaan. Mucaa kana maatiin haatiinis biyya arabaa jirti haatii gargaaruutti hin jira jechuu jirti gargaarsa namni biraa akka gargaaru akka hin feene natti himaa jirtiiti. Haafuun jeen hoggaa duraatis. Hayi lakkii wanna kun namni nutis waliin teenyee yaada wajji jijjiirree ijoolleen naa wajjin mana turtees ni jirti. Aboo mucaan kunis rakkatee achirraa dubbatee bilaashitti hin dubbanneeti. Haa gargaaramuu yaada dhiyeessanii. Gaafa isaan akkana jedhan ani tanaa fi kaan waanuma hundumaafuu waa'ee mucaa kanaa maatiin gargaaramuu hin feenu wanta kaa'u waan rakkoon inni itti gargaaramu hin jiru jechaa jiranii. اوكي Rakkoo gargaaramuuf hin qabu jechaa jiranii. Jeetiin irra deebi'ee haadhaas dubbisee maal jettaa ati yaadni kee maalii jeenitiin isiis dubbise hoggaa san keessatti. Haatiinis ani mucaa kiyya gargaarutti hin jira waa isaafiin dalagaa niin qabu waan hin dalagee qabu isaafiin qabaa ilmootiyyaafin qabaa ilmootiyyaaf waan godhamuu qabu hundaa'u godhuufiin hin danda'a. Rakkoon namni dhaabbatee mucaa kiyya naa gargaaruun qabu ani mucaa kiyyaaf dhiisi nama biraatiif hin gahaa naan jetti. Haya haatiinis akkana jechuu jirti bakka haatiinis akkana jechuu jirtitti haatiin hin danda'an mucaa kiyyaaf godhuu hin dadhabnee waan godhamuufii qabu waan ilmoon daa'imaatiif godhamuu qabu haa hunda godhuufiin hin danda'a waan na gargaaraniif hin qabu haatiinis jechuu jirti saniif gargaarsi hin barbaachisu ofirraa dhiyeessinu hunjee. Yes, what is kabu kashame khiya asri tana wa wajja so ne dhageesse haati taraa dura hubanna kan qab
dogoggortee guyyaa kana gasti namaarratti illee akkas gattee fi haati gargaarsa mucaa kanaatiif rakkoo keessa akka inni jiru hubattee mucummaan kun akka inni fuudhamu takka akka inni bakka san dhaqu waan waliigallee jira. Amma yaadan manatti himaa jirtu kana haati eeganaa fedha asirrii wal dubbifne gijjiirte moo akkami? Dana baas. Osoo naafetti waliin dubbisanii durattuu akka hin gargaaramne waliin jechuu turre naan jechuu turte hin barbaadu bakka hin gargaaramii naan jechuu turte. Okay. Samboo dargaruu naafetti wal dubbifnaan akka gargaaramuu fi mucummaan nu fuudhamee abbaa wajjin akka wal arguminaa min waayiduu wajjin haasofne akkamitti wal dhufeereen nu. Walaasoinee irra deebi'ee yaada isiifis dhiyeessee mucaan kun haa gargaaramuu rakkoo jirus waa hunda itti himee isiinis walaasoinee dhugaa waa hedduu waliin haasofnu bakka ammaa haa gargaaramuutti walii gallee wal dubbanne walii amanne. Ayyee amma walumaa galatti haati mucaatis eessumni atis namni biraalleen mucaan rakkoo keessan jiru hin gargaarurra walii galame akkasimi. Laa hoggaa saniin sittis gizee saniin si hime gizee saniin si deebisee siifi isillee waliin qunnamsiise jee isiinis naa heeyyamteetu bar guruppis niin godha jee si wal qunnamsiisuudhaaf yaallee hedduun godhuu ture gizee sanuu. Ayyee. Samadeenis osoo jiru. Dabbaan gizeen godhu san hayyee carraa naa kana. Dabbaalii. Medhaaf dhaabamee guuta kaanes wannaan fedha. Kansa yaada dabbaalen yaada eegaan edaa yaada san jee booda hoggaanin itti rafeetti ilaale yaada kana nin jijjiire yaada duraan hin gargaaramu cuusan because namni ni gargaaramaaf hin gargaaramu kan irratti haasa'uu jiran haadhaa fi abbaanii fi namoonni silaa duraan maallaqa inni itti ergama nyaatu sanii fi kun hundinuu mucaan kun ergarama irra jiraachuun mirkaniidha yaqiin garuu ergarama hoggaa jennu ergarama nyaataa fi dhugaatii miti uffannaatii miti ergarama nama fi maxxansu nama fi qabu yookaanis nama abbummaa saafii kan nuuf dhaba haadha nagayaa nama kan nuuf dhaba yookaanis haboo nagayaa takka haadhatti isa laaltu dhabuu irratti jechuudha. Kana maaltuutu mirkaneesse maaltuutu na mul'ise tokkoffaa qaamni isaa miidhamaadha eegi jettanii sammuu keessa na dhufe inni lammataa immoo mucaan amata 12 jiru guddaan kun akkasitti afaan haasawaa akkasitti danda'u kun mana barnootaa dhaquu dhabuun waan guddaa takkaan na mul'ise jechuudha. Mucaan kun gargaarsa fadha. Gargaarsi inni fadhu akka mire. Gargaarsi inni fadhu gargaarsa maallaqa walitti qabanii harka kaayoo yookaan keessa kaanii miti. Gargaarsi inni fadhu mana barnootaa karraa gadi hin baane keessa galu keessa kaayanii akka baratuuf baasii amata takkaa yookaan amata lamaatillee taturraa baasanii hanga san cuqqaaluu fi san booda haati irra gargaaratu. Barnoota bakka bas olmee wannaa gadi hin baane namni achi keessa hin baane sani galtee maallaqa san nyaata dhugaatii isaa achi argataa gadi hin bahu ji'arraa guyyaa tokko fa'aa yookaan akkana gabbaa ji'a jaafattiin sa'a gabba'u yookaanis guyyaa tokko dhaqxee ilaaluu dandeessaa ati ji'arraa guyyaa tokko faamilii dhaqxee ilaaluu dandeessi bakka san yoo geessanii gargaaraniif kafaltii amata tokko yookaan amata lamaa irraa kafalan san booda aatiin inni gargaaratti akkasitti ni jijjiiramaa jechuun sammuu isaatillee gargaarsa akkasii fadhaan alatti. Gargaarsa biroo natti mul'atu ani Hamadee bishaan mee waliin dhiyeessi burqaa keenyaa siin jeete koo walitti haasawanii mee itti fufi nuti yaada keenya boodarra kan nannaa mee koo yaa qulqulleessanii isaan dura bishaan waan waliin beeknu jira Samadee mee itti fufete. Mee yeroo takka asumaan anumaa fudhata carraa dhugaa rabbi anis guyyaa kana waliin ture shaame ni jirta waan takka qofa irratti dura walii gallu. Mucaan kun hangam takka miidhaa qaba waan jiru irratti mucaan kun kanaan duraas badee ilaa hanga asii naannoo Somaalee jijjiga hunda keessa turuusaa nutti himtanii jirtan. Inni lammaffaadha. Mucaan kun dhuguma akkuma jedhamu ana abbaa isaallee ni jira toora nama sagalii ni ga'anii ani ummaanti anaa gaafa ijoolleeti abbaa kiyyaa fi ummaanti dabani ummaati yaanu guddisee isa biratti hin guddanne garuu moote ani abbaan kiyya jechuu efan biyya kana dhufe obboleessa kiyya tokko wajji as turre obboleessa kiyya sanna biraa galcheeti biyya alaa oofee jechuu obboleessi kiyya sun ilma isaati ani immoo carraa Ameerikaa dhiyoontan ispoonsara dila baname sanna dideeti naa godhu didanii yooniin itti gaafadhe haadha amatii fi abbaa amati gaafadhu naan jaa Ahmad sanillee dheengadda hunda nama meeqaman guddoo yaani nama inni saahiba isatti nama labatti ni madde hatta zamaana hundatti ni madde keessaan jechuu namni saahiba waan ta'aniif jecha isaan beetee irruma diddibanii
An biyya tana keessa rakkachuutti hin jira yoon nama biraa kadhadhee waan kana akkami kan jee nama tokko itti dhiyaadhee kan hin gaafadhu taate faraqa abbaa fi obboleeyyan achii qabdii namni garaan haalaafee wanta kanaa godhuu danda'u jiru jechuu biyya baqaa kana keessatti. Amma immoo bulookuu na godhee jira yaani biyya tana keessatti hedduu takkan ture hedduu takkan rakkadhee maqaa inni achi jiru kanaatiin hedduu takkan roorrifamee cunqurfame jechuudha. Okay, Magaalaa tam jira inni magaalaa tam jira. burqa maqaa abbaa isiitii fi bakka isii qoye gutak burqa maqaa abbaa isiitii fi bakka inni jiru ni gaafanna moo lakkoofsa abbaa isirraa fudhanneeti waliin daldalnee wanni si Washington Maka asirratti gaafnee deeban carraa tokko kan nama abbaa isii kan naliisa. abbaa isii maqaa illee kaasuun barbaada. Washington jira. Washington DC damo Washington Seattle jira. Seattle. Seattle jira. Okay, Washington Seattle. Sheikh Jamal takfaara jira. Ira Sheikh Jamal san bilbila sa barbaadon qaba. Nama burqa jira kana burqa kiyya kana goonu mana qoye gutak Abbumti kiyya sunu nama cimaadha si galee ati nama namni hedduun beeku nama yaani nama dhokotaa miti jechuu kiyya si galee. Okay, ayyee waan bareedaadha. Yaani Burqa yoo akkanaan namni godhu dubbadde namni hin beekne jiru jechuu kiyya. laalaan dubbatin maqaa isaan kaasini maqaa isaa warra gettani maqaa abbaa illee kaasuun barbaadnu bakka inni jiru illee hin kaafnu burqa mana cufeetiin asirraa gabbu'aa lakkoofsa abbaa isii haanaa ergitu sheeriin si godhaa sheekotaas ta'e namoota gurguddaas ta'e atis dubbisanii gaafatan rakkootani dura osoo maqaa isaatiif bakka inni jiru hin dubbanne kan jette. dura telefoona Sheikh Jamal tokkoon barbaada arruman goonu qa borufaan godha Yaa arraa miti, telefoona Sheikh Jamal san barbaade telefoona Sheikh Jamal san barbaade Sheikh Jamal san telefoona isaa kanine isaanii waliin biyya san jira ammallee nama jabaa ammallee nama wajjin akka malee walii galu gaafadhu mee waan kana furmaatti godhi jennaan osoo meediyaa Afaan kabajaa qabuun nama kabajaa qabutti erginee gaafanne dura. nama kabajaa qabu nama guddaatu jira walitti erginee gaafadhu jennaan Abshir qorata maal jette? waan san Laali jara keenya wanni isin galuu qabu mucoon tuni gargaarsaaf maaliif osoo hin taane namni tokko abbummaa yookaan haadhummaa osoo qabu osoo lubbuun jiranii jara kana dhabuun abbaan kee yookaan haati ta'e sitti garagaluun yookaan si dubbisuu dhabuun bilooksi godhuun hangam takka akkas dhukkubsu kanarra dhaabbadda ilaalaa malee. garuu rakkoon jirtu qorataa kiyya ani akkaanin sa'utti yamkin namni keenya kun beektaa karaa jaarsaa faadhaan xiqqishoo eerumtee jirti maarreedha jaarsa kana waa'ee kanaa kana gartee jaarti isiin damee biroo akka baafattee jirti beektaa namni gaafa dhalaan oggoo eerumtee ilmaan horte waan damee biroo baafattetti fakkaate ilmoo isaa tumsa'u namni keenya waan akkasii faadhaaf yoo ta'e faanis waan hedduu tokko jijjiira jechuun waan suutuma wal gaafatanii waliirra Hundaafuu qulqulleessin amma. Yaa kan kana sa'aamu dura. Seenaadhaaf akee kan dhiifna malee negatiivili afaan keenya keessaa dura isaa dubbifnu. Okay, amma gandaa keenya keenyaa siistar fiidoo ta'e cufadhu taa'i asirraa bu'eetiin lakkoofsa abbaa keetiin argita feetu taa'i feetu bu'ii fiidoo ta'e garuu cufadhu. Samadee ni jirta? Kun gandaa kiyyaa miti waan biraatti fi mana banee sagantaa biraa qabna akkuma jarraa dhuftee rakkoo siimata. Okay, jarraan keeti amma samadee waan guyyaa kanarra oollee fi rakkoo mukaasanii waan ta'e nutti. Kun wanti illee ni jira shaamillee dhufee jira. Kun osoo bira jira kana galaa kana isa. Rahaa fiidoon asii cufa yoo dadhabdee ayya. Mee isuma carraa kan ni guutak. Okay, shaamee. Shaamee ni jirta? Shaamee. Nin jira. Ayye. Ni mul'ata? Dandeessaa mul'achuu? Osoo mul'attee kana zag jettee teessee kaawwa waan jira jalqabarraa kaaftee hanga dhumaatti qat gootee garaa kana nu fayyiftee riba nu rafeftee tas nu jaa akkam jetta? Rakkoon qabu maa rakkoon qabu. Ayye. Waggaa takka Barjaa godhu jirta muka amma? Koi gabbal shaameen kana mee waa gaafannaa asumaanu dawwalleeti. Laa ittiin dawalee ni dhiisee akkasirra jiraate asumarra gaafannaa waan dawalaa olsitti na dhiisaa dawalee nu fixee rabbisu taaddaa. Isaa bilbila. Shaamee kiyya muutii irra jirta. Ni gaggabaabsina pilees. Namni illee nu ifatee jira nuti illee dadhabnee jirra.
nurraa fixa wallahi. Rakkina. Shaame. Ab shaame. Ye firraaju fe silkii. Ayya mee gattaa'iti. Kan seenee firraaju fe. Ayya gattaa'iti nu mul'adhu irra nu buusimee waan jira. Ayya. Ayye salaamu alaikum. ايوه حبيبي حبيبي بسم الله يجي خابو كانت ميقوي والبران نخايا مو كان مسديسو ربي ساعود سبو اكرمتا يا سيو قد تيجر تكرمتا حكومتي تايو كبار بسم باسن هاي اتفو في مال تجرا جل كبر راني نسي وانت واي مچا غيا هنا سار راول لسني Shabaka qabu jira. لكن بريدة Dhageemu jira. اي شامه Dhageemu jirtani. سغ مي سغلك دبدو مي غوتا كمي منى ثانك يو Salaamu alaikum. سر بالبلاني بي سي كيسي جرو Ay bilbila biraatiin lakki dawwalee biraatiin dawwalame. اي سغلك شغل كاس دبدو Dhaamse. Ayyee Ayyee dhageemu jira. ايه نجرا دبد Kam jirtan nagaa fayyee jirtani boleeyyan isin hundinuu salaamu alaikum isinin jee. هيا Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ayyee. Samadeen gaa silaa carraan samadeedhaaf kennamee silaa. Achirraa osoo itti fufees gaarii ture homaati miti. Amma karaa kiyyaan animee wanni na gaafachuu barbaaddaniif kunis yoo akka gaafiitti wanni gaafii isinitti ulfaatee karaa keessanii ka na gaafatte yoo jiraate isiniin jira ani ammaan tana. اوكي اسنما ولي خناتي اقل اباي قلتني فو مالي في والكتا قبا قبدني والكتا ولي نجرت وانتي في دبي اسنما ركاب